ufilleen dhabdee boohicharra turtaanii rabbiin karaa nagahaa si hagalchuu mala khayri rabbi si haa taasisu. Biyyootee biyyatee kayaadde ummaa fi baabaa ta'e rabbiin si haa galchuun siin jedha. Akkasuma dhaamsi guddaani hedduu takka sii dabarsanii namni gaafa biyyatti bu'u akkuma gaafa asirraa biyya ambaa yoo dhaqu namatti jijjiirama haalli hedduun beeka. Nyaannilleen, uffannilleen, dibannaalleen haalli hedduu biyya irraa kaatee intiqaala taatee biyya san geettutti si jijjiira. Akkasuma gaafa Itoophiyaa kaleessa biraa deemtu dachee Oromiyaatti buutulleen si jijjiirama. Tokko yoo jette gaafa Finfinneetti buutu uummata adiin agartu uummanni gurraacha kana. Senegalee. Uummanni khaasaa baay'een isaan hajjabatullee qullaa kana agartaa beeki. Garguddaa. Ammallee deebi'ee Finfinnee keessa hedduu isaa surreen agartaa beeki. Maalidhaafiin kana jedha beeytu? Aadicha naannoo sanii akkam fudhannee fi uummanni qullaa deemutti jira jettee akkam baafannee fi namni gaafa biyya ambaa jiru san sitirii bareedaadhaan jira ijoolleen keenya hedduu takka. Gaafa biyya galuudhaaf kanan wantoota hedduu ofirraa gatan. Yeroo sattaratanii tolfatan san akka gabrummaatti, akka rakkinnaatti, akka cinqiitti uffatanitti ilaalanii gaafa achi bahanii qajeelan khalaas gabrummaa bakka cinqii rakkinna jalaa bahetti ilaalanii uffatoota hedduun lafa kaahan. Sun hin barbaachisuuni. Si faana deemuudha qaba sirraa hafuudhaan qabu. Uummaan kamiinuyyuu jechuudha. Sitiriin keetilleen, ibaadaan keetilleen, gaarummaan keetilleen sirraa hafuudhaan qabu. Sinii galee gaafa buutee hiriyyaadhaan wal geessulleeni amala kee kan as keessatti barattee as keessatti dhandhamte sanii isa san kennuufiidha qabda. Sinii galee amalli gaarummaan kee itti dabruudha qaba maleen kan isii yookiin fokkuu tahee badaa tahee sitti dabruu hin qabu. Yeroo makamuu tahee jechuudha. Namni diinaa baratu namni isatti hidhatee deemuudha qaba maleeni muqallida tahee inni nama hin taane faani jala deemuun hin barbaachisu. Kanaaf jabaadhu buleetti teenne rabbiin karaa nagahaa si haa galchu. Sikuriitii Ustaaz Mubaarak Ayyuushi maasha Allah bakka san namni biroo bu'aa isiniin jenna beeka. Bakka isiin deemte kana namni biroo bu'aa akkanaan sikuriitiin jedhamu namni beeka. Kanaafin isiniin jedha warri markaza Abii Bakri Siddiqilleen jabaadha. Buleettiin teennallee gaafa galte Qur'aana shaarakhi namoota hedduu akkas jenneeni asirraa du'aa eeguu. Arafaani keessa jira dirree xiyyaaraa jira meeshaa olii gurgurafa. Amma keessa jirti obboleettiin teenya. Asii beeka. Mee warri teknikaa as keessa jirti? Khayr inshallah wallahi. Haqiiqa rabbi keessa yoo hin jiraatin. Waan azaan goonu inshallah yoo isiin dirree xiyyaaraa jiraatte yoo xiyyaara yaabbachuutti jiraatte yoo meeshaa walitti qabatutti jiraatte baay'ee tokko warra galaan jirretti haasa'uun hin barbaachisu. Ustaazota keessa jiraayyuu ustaazota daawaa godhuun baay'een barbaachisu. Yoo ni jirti. Ayyee maasha Allah. Obboleettii teenna gorsa kana itti fayyadami hedduu takka. Ammalleen dirree xiyyaaraa boolee yoo bu'anii simannaa achii tokko jira beeka. Walaa qullaa simatee uffataan simatee takka quba hin qabu namni. Suuraa ka'uu qofatti beeka bar. Viidiyoo isaa sanii waraabna fa'aatti akka wahii ta'eetu maaniin dabra. Sunillee of eeggannoon nama barbaachisaa beeka.
of eeggannoo tuufuu nama barbaachisa. Qur'aana illeen asirraa akka irra qubaan qaban hin barbaachisu irraa fagaachuudhaan qabdu. Yeroo tokkoof lamallee maan taane asis shaaraktee iddoo jirtu lafa. أستاذ نصر الدين بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا. ربي نسن الرها جالت وقالته ما الفادة نصيحة كيساني في دعائك. شكرا إن شاء الله جزاكم الله خيرا. ونوتي لاس جرد شيء أستاذ أبو الفضل مركزة أبو الفضل. أيوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. ما شاء الله. بقى نجاهن أيضا سنين الله إن شاء الله. إن شاء الله سنس بقى نجاهن دفتان. كسي إن الحمد لله نحمده ونستعين. وبعد، أيها المجتمعون الكرام في هذه البقعة المباركة، أحييكم بتحية الإسلام وحاهي فسلام الله عليكم ورحمة الله تعالى. سأتي كنا نسنجه سنين جتشا إن شاء الله. نكون بكمو قلقيسة وبلدي تينيا أيوشا كرانا جانوف قلي قالي تينا جا إن شاء الله. كرور ريكاتان كران قلما بورس جرما أكنت قلما يجود warri Itoophiyaa illee simannaan ajaa'ibaaf akka godhamu yoo keessa jira. Awwalatti ammoo obboleetti teennaa kan gara biyyaa imalaa jirtu rabbiin nagahaan si haa galchuu, maatii nagahaatitti warra barakaan galu rabbiin si haa taasisu, nama homa maraanuu dabaltiin iimaanaa illee cilmiin illee duniyaan illee dabalamee galu rabbiin si haa taasisu. Waan si kenni keessa rabbiin barakaa haa kaahu. Gufuuf gufaata rabbiin si jalaa haa kaasuu. Xiyyaarri ati yaabbattu xiyyaara khayrii kan khayriin deemu kan gammachuun maatii keetitti siin galu rabbiin siif haa taasisu. Wanni walii kadhatan tanumaa boota bareeda jiraannaan waan bareedduu sana sii kadhatanii boota gaariitti ati argamnaan waan gaarii kana siif qaddamsanii rabbiin waan gaarii siif haa kennu. Akkuma san ustaadota marumayyuu barattoota marayyuu maruma keessanuu rabbiin haa milkeessu. Sa'aatiin kun illee deemee jira. Sa'aatii silaa raahaa godhanii raahaa ammallee qalbiitiif ta qaamaallee ta godhaniidha. Ummanni yayyaa'aa jira waan taateef inshaallah isinis karaa nagahaa rabbiin isin haa galchu. Warroota jirtanillee waan bareedarra jirtanii irrumatti jajjabaadha. Isinis gaafa gala keessanii gaafa biyya ormaatiin gara biyya keessanii galtan du'aayimaan isin gaggeessanii nasihamaan isin gaggeessanii sandaran akka wayita biyya ormaa jirtu caal ibaadaa kee irratti jabaatuun waan duraan dalaydu khayraata wayita biyya ormaa jirtu dalaydu olitti biyya gaafa galte dalaguun sirra haa jiraatu. Namni ibaadaan haa ta'u waan khayrii haa ta'u waan garagara akka waan duuti biyya hin jirre biyya ormaa malee akka waan hin jirreetti ilaala garii. Biyya ormaa gaafa deemurraa gaafa ammallee deemu irra jalqaba salaata.
Gaaga achi jiru ni salaata. Gaafa galee ammoo akka waan duuti Itoophiyaan jirre yookaan biyya waliin hin galle yoo deeme akka waan du'u akka yoo biyya ormaa deeme du'u gaafa biyya galee akka waan duuti hafteetitti gariin la'alla akkas illee ni jira. Nama akkasii san ta'uun hin barbaachisu. Markaza keellee rabbi si haa laafisu. Markaza kee irraan fagaatini, barattoota irraan fagaatini, ustaaza irraan fagaatini. Jajjabaadhu siin jenna inshallah akkuma ustaadiin jedhan yoo ay keessa jiraattan yoo ay keessa hin jiraatin illee inshallah bakka jirtanitti rabbiin isaan haa tiksu. Nagaha rabbiin nuuf haa galchu. Jajjabaatuun barbaachisaadha. Boota gaarii jirtanii marti keessaniyyuu waan gaarii rabbiin isiniif haa kennu. Markaza keessan jabeeffadhaa haganuma isiniin jenna inshallah. Isinis dadhabdanii dalagaa irra ooltanii gamanaa kushiina arabaa keessa olii gad deddeemaa oolaa khalqin rabbi sa'aatiin illee waan deemee jiruuf inshallah ta'anii du'aa lidhahri ilghaybi mustajaabaa kuma jedhan marti keessaniyyuu hin dagatinaa isiniin jenna inshallah. Hangana yoo jedhu isinirraa gabaabbadhaa. Du'aa ustaadonni urgaa awwalarraa galgalarraa nuu kadhatan rabbi nuuf haa qeebalu. Barattoonni nuu kadhatan rabbi nuuf haa qeebalu. Isaan maatii nagaatitti rabbi nu haa galchu. Kahuma maraanuu maatiin illee dabalaman, duniyaan illee dabalamanii, diinaan illee dabalamanii, huma maraanuu ka'ammallee durooman rabbi nuuf haa taasisu. Isaan illee yoo deebi'uu barbaadan illee nagahan nuuf galanii maatii nagaatiin nuuf galanii nagahan rabbiin beeku biraan rabbiin haa deebisu. Nagaa irratti rabbiin haa deebisu isin jira. وقتفي بهذا القدر فسلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sadii jedhanii wanni barreessaniif jedhan gaafa dhibba geenye tokkorraa kaafnee yoo dhibba geenye achitti zeeroo san yaamuun dirqama dudduubatti deebinee zeeroo duraan daganne san fuuchuu nu gaafataaf zeeroo jedhanii kaasan jedhan. Har'a nutis gaafa asirra jirru jecha isaan sanirraa wanni an fudhee gaafa asirra jirru of jaallachuu lubbuu kee irra nama jaalladhu. Osoo namni sun sin jaallanne bar jaalala obbolummaa jechuun namni si jaallannaan ati jaallachuu miti bar osoo inni sin jaallanne jaallachuudha. Gaafa inni karaa rabbii irraa deebi'u obboleessa kiyya akkanaa miti karaan irraa deebi didee irra deema.